Oolmaa sharafa maallaqaa gabaa gurraachaa akkasumas hawwaala yookiin immoo bilaak maarketii kan jennuu fi dabalataanis immoo karaa baankiitiin nigidi baankii yookiin commercial bank of Ethiopia itti dabaleet immoo Oromiyaa bankiin illee meeqarra akka jiru garaagarummaa Oromiyaa bankii fi garaagarummaa nigidi baankii illee meeqa akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa warri har'areef gara chaanaala koo dhuftan like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa viidiyoo ani gadhiisu yeroo hunda akkasin bira ga'uuf notification olirra godhadhaa siniin jedha. Akka viidiyoon boost ta'uuf immoo like hin dagatina. Viidiyoo namni daawwattan marti keessan like godha bira darbaa siniin jedha. Baasii siniin baasisu likeini. Egaa jalqabarraa yoon isinii ka'e yuuroorraan isinii ka'a. Yuuroon tokko karaa bilaak maarketii yookiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin 168.88 oolee jira. Akkasuma immoo karaa commercial bank of Ethiopiyaatiin yuuroon tokko 128.33 oolee jira jechuudha. Oromiyaa bankiidhaan immoo guyyaa har'aa yuuroon tokko 140.4 oolee jira jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Baankii fi nigidi baankii fi Oromiyaa bankiin garaagarummaa guddaatu isaan gidduu jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaa doolaarii tokko karaa ethiobilackmarket.com guyyaa har'aa 156.95 oolee jira. Karaa nigidi baankiitiin immoo doolaarri tokko 124.0 yookiin duwwaatiin oolee jira. Karaa Oromiyaa bankiitiin immoo doolaarri tokko 128.59 oolee jira jechuudha. Egaa garaagarummaan nigidi baankii fi akkasuma Oromiyaa baankii jechuudha. Birrii afuriif saantima 59 jechuudha. Garaagarummaan nigidi baankii fi Oromiyaa baankii jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethiobilackmarket.com 109.72 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa bilaak maarketiidhaan 98.75 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket.com 407.24 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 177.76 oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiss frankiin tokko karaa nigidi baankiitiin immoo 134.14 oolee jira jechuudha. Karaa Oromiyaa bankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 145.55 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuwait diinaariidha. Kuwait diinaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 508.95 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa nigidi baankii yookiin baankii daldalaatiin immoo 394.88 oolee jira jechuudha. Karaa Oromiyaa bankiitiin immoo Kuwait diinaarri tokko 416.96 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 202.22 oolee jira. Karaa nigidi baankii yookiin immoo commercial bank of Ethiopiyaatiin 152.38 oolee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa Oromiyaa bankiitiin immoo 167.3 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Sweden kiroonidha. Sweden kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 15.62 oolee jira. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 21.58 oolee jira. Inni itti aanu Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 42.70 oolee jira
jechuudha. Akkasuma karaa nigdi baankii yookiin commercial bank of Itiyoophiyaatiin Dubaay diraamni tokko 33.76 oolee jira. Karaa Oromiyaa Bankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 35.0 yookiin duwwaatiin oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 41.82 oolee jira jechuudha. Warreen immoo akka siistemii warra Saudi Arabiyaa yookiin daldaalaan siistemii Saudii itti ergaa jiranitti immoo jechuudha. Warri birrii xiqqoo qabdan xiqqoo yeroo isiniin jiru hanga 400, 200, 300 haa ta'u 27 jira jechuudha. 27 annama 427 ergee kaleessa argeen jira jechuudha. 400 birrii Saudii 427 erganii jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan immoo guddaa ta'e immoo 26 ergaa jiru jechuudha. Isa kana jechuun tokko 26 jechuu otoo hin taane fakkeenyaaf 26.50 jechuu kooti. Fakkeenyaaf 1000 yookiin 3000 yoo qabaatte 3 yaa jennu ka 3000 baay'isu 1000 hiruu 26.50 jettanii argachuu dandeessu. Mashwaara qobaatti baaftu jechuudha. Warri 400 baay'isu 1000 hiruu 27 jettu jechuudha. Birrii qabdan kamiyyuu 1000 baay'iftanii 27 hirtuu jechuudha. Isiniif haa galu. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa nigdi baankiitiin yookiin commercial bank of Ethiopia Bankii Daldalaatiin 33.0 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa Oromiyaa Bankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 34.27 oolee jira jechuudha. Garaagarummaa qaba Oromiyaa Bankii fi nigdi baankiin jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 221.21 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 416.27 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 4.12 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 3.10 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 0.63 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 42.50 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 1.82 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblakmarket.com 42.59 oolee jira jechuudha. Egaa warri Beeruut jirtan doolaara Ameerikaa ta'uusaa beektu jechuudha. Doolaara Ameerikaatiin akka isinii kennamu yeroon doolaara himu dhaggeeffattuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya laayik godhaa. Akkasuma hiriyootan keessan sheer gochuu hin dagatiina. Hanga turtii biraa yookiin viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan tura.